Addi bilisummaa Oromoo ABO'n walitti bu'iinsaaf wal waraansi Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru hammaachaa waan dhufeef furmaata barbaadaa jechuudhaan ibsa torban kana keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 25 bara 2014 baaseen rakkoon kun of eeggannoo fi hubannaadhaan qabamuu qabaa jedhee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachuu sababaa itti ibsa kana baasaniif akkasitti ibsu. Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waraanatti deemaa jira. Waraanni deemaa jiru kun immoo waggoota arfan darban addatti bifa addaan ta'ullee kan duras waraanatti ture. Boqonnaan arganne Oromiyaan. Ammoo inni gidduu kanaa wanti haddasa godhu seeraanis seera biyyattiidhaanis ala yerootti Oromiyaatti waraana ollaa yerootti affeeran argaadha turre. Eenyu kan affeerraa godheef yoom affeerraan godhameef? Kan itti gaafachuu qabdu maarratti eessatti lola bobbaasaa jirtu kan jedhu isaaniin warra lola kana labseen. Pireezidaantoonni naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa riphxe loltoota ABO shanee jechuudhaan waaman dhabamsiisuudhaaf waliin ibsa baasaniiru jedha. Ibsi ABO kun ABO'n gurmuulee riphxe loltoota kanneenii wajjin kanaan dura hariiroo akka hin qabne ibsuu isaarraan kan ka'e amma garuu gurmuulee riphxe loltootaa sarbama mirgoota namummaa wajjin wal qabatee maqaan isaanii ka'u Oromiyaa keessaa akka baasaman ibsi bee maaliif isin muufachiise jechuun obbo Lammii gaafannee jirra. Lolli kan inni geggeeffamu naannoo Oromiyaati. Lolli kunis kan inni geggeeffamu dirree lammiilee Oromiyaa irratti. Lammiileen Oromiyaa ajjeefaman, buqqa'an fi qe'eef qabeenya isaanii irratti dhaban dirree Oromiyaadha. Dhimmi lammiilee Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo ni galcha, ni ilaallatas. Akka waliigalaatti dhimma biyyattii adda bilisummaa Oromoo ni ilaallataa jechuudha. Kanumaan wal qabatee obbo Lammiin waldhabdeen kun kan furamu marii siyaasaa ni jedhu. Rakkoon impaayiritti keessa jiru rakkoo siyaasaa malee rakkoo afaan qawwee miti. Mariin siyaasaa kun kan hunda hirmaachisee fi hunda galeessa ta'e dhumaatiiwwan haga har'aatti ga'ees immoo qaamni walaba ta'e qulqulleessee waliigaltee haaraa fiduudhaaf fi furmaata waaraas argamsiisuu fi marii siyaasaatu barbaachisaa jenna. Gama biraatiin muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee aangawootni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti lammiiwwan meeshaa maleeyyii irratti haleellaan haala hammaataa ta'een raawwatamaa jiraachuu ibsuudhaan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsaa turanii jiru. Muummee ministeera Abiyyi Ahmed godina Qelleen Wallaggaa keessatti lammiiwwan nagaa irratti dhumaatiin raawwatameera jechuun ibsa torban kana keessa baasaniin dhumaatii kanaan wal qabatee gurmuulee riphxe loltootaa shanii jechuudhaan waaman waraana bilisummaa Oromoofiin jedhantu haleellaa kana raawwatee jedhanii jiru. Gurmuun riphxe loltoota kanneenii gocha kana hin raawwanne jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Wiixata darbe godina Qelleen Wallaggaa gandoota lama keessatti haleellaan raawwatamuu mootummaadhaan kan hundaa'e Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Koomishinichi itti dabaluudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dabalataan akka bobbaafaman gaafatee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseen konkolaattotni qabeenya raayyaa ittisa biyyaa ta'an meeshaalee waraanaa gurguddaa fi humnoota naga eegumsaa fe'uudhaan naannoo Amaaraa keessaa kallattii garaagaraan Oromiyaa seenaniiru jechuun himata. Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif Koomishinara Koomishinii Poolisii Naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, hoogganaa itti aanaa nageenyaaf bulchiinsaa Naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu akkasumas hoogganaa koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa, hoogganaa koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'ina akkasumas ministeera tajaajila koominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu fi itti aantota isaaniirraa deebii argachuudhaaf yaaliin guyyaa wiixataarraa kaasnee taasifne nuuf hin milkoofne. Obbo Lammii Gammachuu naannoo Amaaraarraa humnootni idilee fi al-idilee gara naannoo Oromiyaatti affeeramaniiru jedhu. Xiinxaleeyyii Amaaraa armaan dura kan faannoo jedhamanii socho'aa turan milishaa Amaaraa, humna addaa Amaaraa akkuma kana yeroo adda addaatti balaa dhaqqabsiisaa turan har'as immoo balaa dhaqqabsiisuudhaaf akka isaan achi gara Oromiyaatti deemaniif waliigaltee miidiyaa mootummaadhaan gabbahamee ni dhabamsiisna jedhamee Oromoo irratti waraana labsame. Waraanni kun kan hin labsame jalqaba bu'uura seera biyyattii kan faallesseen naannoleen mataa isaanii danda'anii qaama nageenya kabachiisuudha qabu. Faallaa sanaadhaan iyyuu yerootti ollaan affeeramee argamudha. Loltoonni kun amma ofiishaalee haaseenan malee kana duras seenaama turan. Kanaaf immoo ragaan dhumaatii lixa Oromiyaa irratti fakkeenyaaf godina Wallaggaa Bahaa, Aanaa Kiiramuu, gandoota akka Lalistuu Somboo, kanneen akka Haaroo fakkeenya kan duraadha. Nuti addi bilisummaa Oromoo ABO'n kan inni jiru uummata keessa caasaa gahaa uummata keessaa qaba. Maddi keenya uummata jechuudha. Dhimma kana irratti koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Humnootni naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaa seenaniiru jechuun himannaa addi bilisummaa Oromoo dhiyeessuuf dura taa'an paartii warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa ABN
ዶክተር በለጠ ሞላ ዴቢ ከነኒ ጅሩ ከአማራ ክልል የተንቀሳቀሰ የታጠቀ ኃይል የለም አልገባም ሊገባም አንፈልግም በመሰረቱ gurmuun hidhataa naannoo Amaaraadhaa gara Oromiyaa seenu hin jiru hin seenullee akka seenus hin barbaannu rakkoon kun akka furamuuf gahee guddaa taphachuu kan qabu mootummaadha rakkoo kana kan furu mootummaa naannoo Oromiyaa beekaa Oromoo akka ta'e amanna mootummaan federaalaa furmaata dursaa kennuu akka qabu amanna jechuun dubbatan dura taanaabin Dr. Bellexan itti dabaluunis ኦሮሚያ ውስጥ አማራው በዚህ ደረጃ በግልጽ ጭፍጨፋ ይፈጸምበታል naannoo Oromiyaa keessatti ifatti Amaara irratti dhumaatiin raawwatama dhalattootni Oromoo bakka garaa garaa jiraatan akka nagaa argatanii hin jiraanne ni beekna hundumti keenya iyyuu rakkoo kanaaf saaxilamnee jirra uummata Oromoof kan fayyadu dhumaatii ifatti raawwatamu akkanaa mormuu fi adda durummaan dura dhaabbanna jechuun ejjennoo yoo qabate socho'eedha jechuun dubbatan dhimma kana irratti ministeera tajaajila kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu fi ittaantota isaanii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne Yuunaayitid Isteetsii fi jaarmayaa mootummoota gamtoomanii dabalatee biyyootaa fi jaarmaayileen garaa garaa haleellaa kana yommuu balaaleffatan jaarmayaa mootummoota gamtoomanii gochi kun qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u gaafachuun isaa ni yaadatama sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa